Tole nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan. Ani nagaa kooti. Madda nagaa keenyaa inni ta'e Kiristoos haa eebbifamu. Mee adhawaa tokko isinii qabadhee dhufee haa ta'u garuu sana dura chaanaala koo faaraa warri taatan seenaa sabiskiraayib godhaa. Sheer laayik gochuu hin dagatiina. Warri nafaana taatan immoo asumaan galatoomaa isiniin jechuun barbaada yaada naaf kennaa. Gaafii qabdan na gaafachaa warri nafaana taatan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Sumaanii maaliif warreen viidiyoo koo ilaalanii callisaan jarban hin barbaadu yaada naa kennu gaafii naa kennu akkasitti itti fufii yookiin immoo karaa kanaan hojjedhu warra naan jiru barbaada. Haa ta'u warra waan tokko qabadhe isinii dhufee jira yeroo darbee waan ani isinitti agarsiise irraa kaatanii nuufis naa hojjedhu anaafis naa hojjedhu warreen tan jirtu. Dhugaa karaa keessa seenan immoo baay'eetu na gaafate. Gaafii keessaa maana gaafattanii otoo hin taane dhugaa galatoomaa garuu waan tokko isinitti himuun barbaada. Isa guddaa hojjechuu hin danda'u sobu yoo danda'e garuu deebisee isin gaafadheen siifan hojjedha siin jira. Garuu warreen xixiqqaa kan masoobii xinnaa kan maal kan shinii kan waan feetanii isin hojjechuu hin danda'a. Asumaanii warreen isin hin jenne garuu natti hin tolu isin hin jedhee dhiifama. Nama tokko miti nama shanii miti nama baay'eedha ijoolleen na gaafatan dhugaa waaqayyo yeroon akkan jedhu warra na gaafate anaana jechuu dandeessu akkasii otoo hin taane baay'eedha dhugaa waaqayyo. Haa ta'u warra waan biraas isinitti agarsiisuu dhufe ani garuu asumaan garuu yaada kana isinitti himuu barbaade malee har'a immoo kan biraa qabadhee isiniif dhufe kana xiqqoo ture kan inni hojjedhe ol kaa'ee jira ture maleedha xinnoo ture hin jira. Kan soofati baay'ee xilaalaa jirtu isinitti mul'ata. Isinitti mul'ata yaada. Innaa isan hojjedhee nan qaba kanas jechuu barbaadan asumaanii isa kana dhugaa waaqayyo na hojjedhu nama jedhee akka bolmaatti akka nama dhugaa tokko eeriyaa dhugaa tokkotti isiniif nan hojjedha salphaadha simpiliidha maaliif kan hojjedhee torbe tokko boqochuu nan danda'a waan ta'e tokkoon hojjedhee jechuudha. Inni sun garuu baay'ee ulfaata lafa jala siqixu yeroo guddachuu dhaqee baay'ee sin dadhabsiisa waan ta'eef tole jedheetti galuurra immoo yoo hin danda'e booddee dubbisee isiniif nan hojjedha. Sanaan alatti ammoo garuu noormaali isa guddaa hin barbaadu isiniin jedheera dhiifama garuu akkas jechuu kootiin afaan guuteeti. Kanaaf har'a kiishii kana isinitti agarsiisuu barbaade baay'ee natti tolti garuu ana kuni kana garaajilla har'a gabaasoo deemtanii bittan wanta bareedduu diizaayinii bareedduu soofatirra buuftan hin dhabdanii garuu manatti hojjettanii waan akka keessan hojjettanii yeroo laata ani baay'eetti gammada dhugaa jechuun waan harka koon hojjedhe gabaadhaa wanti bittan immoo waggaa 5 waggaa 2 3 sana booda hin gattu. Kan amma fakkeenya hundi waan biraa hojjedhee jijjiireen ala hin citu hin dhumu. So kanan isin jira achi waan biraarra kaa'ee jira malee 8 yookiin 9 hojjedhee laasillee hin jira. As jalas hin jira. So akkas kuni kana fakkaata. Kanaadha. Akkuma isiniin jedhee ani isin mufachiisu yookiin walitti mufachuun barbaannu warri jettan afaanii baastanii na hojjedhu warri jettan garuu ani immoo xiqqoo natti ulfaata jedhee warri isinii deemsu noormaali hojjechuu fedheeti. Ijoolleen baay'een immoo yaada naa kennitanii jirtu. Erga kana hunda beektee maaliif nama akkasii tokko ofitti dabalte hojiin jalqabne warri naan jettan illee jirtu hojii akkana dhugaadhaan danda'ama garuu keessuma koo xiqqoo hin yaadne keessa koo hin jiru malee namni nan hin hojjenneef hin jiru bana garaachilla yeroon bara dhufaa namni nan hin hojjenneef hin jiru biyya alaattis waan baay'een hojjedhe jiraasin hin jedhe dhaqee gaasitti agarsiisuu hin danda'u tarii soballee jechuu dandeessu garuu baay'een hojjedhe kan kana fakkaatu fa'i bifa kanaan yoo ta'uu baate dhugaan isiniin jedha baay'een hojjedhe ammana kan hin jedhamne jechuudha. Asumaanis waan sitti agarsiisu jira wanti achitti hojjedhee nama baay'ee kan kennes ammoo sooma warra achiiti jechuudha. Arabaa jechuudha nama keenyaaf miti dhugaa waaqa nama keenyaafis illee namni kenna baay'eedha.
asitti hojjedheeni malee achi taa'ee hojjedhee miti. እና kanaaf ijoolleen xiqqoo natti hin tolu isiniin jedhee sitti deddeebisee dhiifama garuu hojjedhe taanaan ilaalee hojiin hojjechuu jalqabu barbaade irratti hundaa'e wanna hojjechiisu yoo ta'e turullee jechuudha. Turullee isiniif nan hojjedha. Garuu hojiin immoo san hojjechuu naaf hin mijanne yoo jalqabe waan gochuu hin danda'u. Isaan xixinnaa kana rakkoo hin qabu nan hojjedha. Isiniifan hojjedha. Dhugaan isiniin jira abbaan haa hojjedhetta. Akka kennaatti isiniif nan hojjedha. Rakkoo tokko illee hin qabu. Kun jecha kootidha. Keessaa hin bahu. Kuni kana fakkaata isiniin jechuun barbaade asumaani. Waa biraa baay'een keessan shurraabii baranaa san uffadhu nutti agarsiisi kan jettan jiru. Kan inni isiniin jedhe kanaadha. Biyya alaatti hojjedhe kan isiniin jedhe. Mana keessaa silipparii minaan isiniin barbaachisu. Kana qaama keedhee sitti agarsiisa. Keedhee sitti agarsiisa akkamitti sitti agarsiisa hin beeku garuu akkamitti akkasitti agarsiisu ni ulfaata. Mana keessa silipparii minaan waan isin barbaachisu hin qabu. Kana namni kennineef lakkoofsaan qaba jedheellee iyyaatu jechuun lakkoofsaan qabu dhugaan isiniin jedha. Dhiifama asirratti nuti bahee sitti agarsiisa. Kana mana keessa normaalii waan biraa isin barbaachisu jechuudha. Kana namni hin hojjenneef achitti dhugaa waaqa birrii aqalaa warra garaa jila birrii ni miti kan hin dhayeef gin fudhatanii birrii qallaan hin argannan ture jechuun ani normaaliin dhaaban normaalii waan hin dhahuuf narkatti argu narkatti hin argan biyya arabaan beektuun dhufu walga waan ta'eef tokkichumti argi sashiin of argitee hin dhabu anaafis waan jedhe surma lama sadii afur jedhu ay tokko malee jaani tokkuma sana fudhatanii jechuudha. Birrii baay'ee dhaqee yaadee miten dhugaa waaqa. Inna ani immoo kana shurraabii bifaanan wal fakkeessee dhahe. Bifa kanaani shurraabicha immoo keewwadhu nutti agarsiisettanii jirtan ijoolleen baay'een okay rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu. Taa'een dura isinitti agarsiisa. Eenyuusaa? Kanas hin danda'ama. Seenaan. Isuma immoo isus hin dandeessu. Asiin isitti agarsiisa. Erga keewwadhu jettan na dirqamsiifta waan ta'e nan keewwadha. Taa'ee kana fakkaata. Dhaabadhee isitti agarsiisa. Ilaaluu dandeessu. Dhiifama gargar na laacite inni fuulduraan akkasii. Kanala harka isaas akka kanaa gochuu nan danda'a. Ammallee itti hojjechuu nan danda'a. Kana jechuudha. Akka kana deebi'u garuu ana akkanumaan barbaade ammanumaan barbaade dheerina isaati. Kana okay fuuldura isaa kanaadha.
Muluu isaa modhaadhee sin agarsiisa xiqqoo ishee. Muluu isaa qollofachuu dandeessu, dhiisuus dandeessu. Yoo muluu qollofes kana hunda kanaadha. Amma fe'e wal keessa deema. Akka fe'etti jechuudha. Deebi'aa laxxaxxa jedha. Kana fakkaata gaa wadhuu nutti agarsiisi kan jettan kana fakkaata. Inoo usa wayii garuu waaqanoodha. Innaa ho'atee way hinduutu baay'ee dho'a. Waaqa isa wayii to'a. Akkasii kanas gaa isinitti agarsiisee jira. Kana fakkaata uffadhutii nutti agarsiisi jettanii jirtanii. Kanaafan uffadhee akkuma sitti agarsiise kana safaanaan hojjedhe mana keessa inciitu waan jedhu biyyuu kee koottaa ilaalaa qabeeku dhugaa waan mana keessan keessatti isin barbaachisu waan ittiin deemtaan deddeebi'u midhaan silibbarii hin barbaachisu jechuudha mana keessa ala yeroo baatanii ala jechuudha. Kun jechuudha waan inciitu miti normaal akka warra kaanii miti warra bitamee alaa gabaadhaa keessamu miti baay'ee tokko nan sirriitu isin qoy asirra dhaabadhe isin agarsiisa waaqa dhiifama garuu ol bahee kaasiidhaan asirra dhaabachuutti anyways isiniif jedheeni kana okay akkasiidha. Hundaafuu chaanaala koof araawarii taatanii seenatii subscribe godhaa, share godhaa, walaa jajjabeessinuu hojii hojjennu irratti kaayyoo qabnu irratti ammas ijoolleen baay'een immoo karaa kana waan ta'eef dubbadhu ijoolleen baay'een yuutuubii banadhaa isiniin jechaa jiru. Anis kana dura laayivii irra taa'ee isinii dubbadheera garuu karaa isinii mijatuun akkam beekutti qas jedhee amma warri yuutuubii akkatti banadhaan wal nama harkaadhaan beeka. Bergit garuu ani